Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya Oromiyaa Vision Media irraa oduu warraaf qabannee dhiyaannee simbiraan keenya ummatootii dursina. Addi bilisummaa Oromoo rakkoon biyyattii filannoo qofaan akka hin furamnee fi humnoonni cimdoo kaaba Oromiyaatti haleellaa aggaamuu ibsa filannoo boodaan baaseen akeekkachiise. ABO'n ibsa bu'aa filannoo labsamuu booda baaseen haala nageenyaa fi siyaasaa biyyattii ilaalchisuun akeekkachiisa laateeti jira. KFO'n filannoo sobaa dabalee jalaa deebi'ee salphachuurraa obbo Baraaruu Xiinxalaa siyaasaa fi qondaallee olaanaan paartichaa Jawaar Mohaammed dubbate. Jawaar badhaadhinni paartiilee siyaasaa filannoo irratti isaan dabaalaatii fi dirree isaa fi turan itti fayyadamee gatuu hime. Paartiin filannoo Itoophiyaa irratti barcuma argatee ture mana maree kan hin seenne ta'uu beeksise. Filannichi irra dibaa fi rakkoo biyyattii kan daran hammeessu jedhe paartiin kun. Maallaqa filannoof sassaabameen mana harka qalleeyyii ijaaraa jirra jedhe paartiin badhaadhinaa damee naannoo Hararii. Waggaatti manneen hiyyeessaa kumaan lakkaa'aman kaartaa dhoowwatee kan diigu naannichi manneen 10 ijaaruudhaan pirooppaagaandaadhaaf fayyadamaa jira jedhan jiraattonni. Ministeerri muummee Ingilaand Kiir Staarmer hojii gallakkisuu beeksisan. Dhimma Ippistiin Iraanii fi Teeylar Swift rakkoolee akka muummichi ministeeraa UK aangoo gad dhiisu sababa ta'aniidha jedhame. Iraan qoqqobbiin boba'aa irra ture irraa ka'uu beeksiste. Gama biraatiin waraanni Israa'el Libaanos bakkeewwan muraasa keessaa ba'uuf ta'uun himameetu jira kanneen jedhan matootii oduu irraatii bal'inatti achi ce'am. Addi bilisummaa Oromoo rakkoon biyyattii filannoo qofaan akka hin furamnee fi humnoonni cimdoo kaaba Oromiyaatti aggaammii raawwachaa jiraachuu ibsa filannoo boodaan akeekkachiise. Addi bilisummaa Oromoo ibsa bu'aan filannoo labsamuu booda baaseen haala nageenyaa fi siyaasaa biyyattii ilaalchisuudhaan akeekkachiisa laateeti jira. ABO'n ibsa isaatiin haalli Oromiyaa keessaa fi guutuu Itoophiyaa moo'insa filannoo labsuun qofaan kan furamu osoo hin taane kan daranii akka hin dhufne mariin dhugaa fi qulqulluu hunda hirmaachise osoo yeroon hin qisaasamin gaggeeffamuu akka qabu ammaas irra deebi'ee jajjabeessee hubachiiseeti jira. Ibsichi dabalee ABO'n kan filannoo waliigalaa 7ffaa irratti hirmaateef seerota isa dirqan guuttachuu fi qaawwa argame xiqqoo keessatti akeekaa fi kaayyoo isaa uummata beeksifachuuf ta'uudha hime. Kanas itti milkoofne jennee amanna gaabbiin tokkolleen hin jiru jedhe ibsichi. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa bu'aa filannoo waliigalaa Itoophiyaa 7ffaa kaleessa kan labse yoo ta'u. Kanaanis teessoowwan bakka bu'oota uummataa paarlaamaa federaalaatii fi kan naannolee paartiin muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu. Paartiin badhaadhinaa injifachuu ibseeti jira. Akka ibsa boordichaatti paartiin badhaadhinaa mana maree federaalaa keessatti teessuma 438 kan argate yoo ta'u. Kunis sirna filannoo Itoophiyaa jalatti mootummaa itti aanu ijaaruudhaaf gahaadha. Sirna kanaan paartiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti teessuma baay'ee injifate mootummaa federaalaa ijaaruuf aangoo qaba. ABO'n ibsa isaatiin paartiin injifate rakkoon biyya kanaa filannoo fi barcuma argachuu qofaan furama jechuun akkuma bare waraanaa fi tika harkaa qabuun akka barbaadetti sossoo'uuf haala hin taane uumuurraa dhaabbatee karaa haqaa fi dhugaatiin araaraan dhibdee jiru furuudhaan Oromoon boqonnaa akka argatuuf hojjechuuf fedhii dhugaa murannoo fi murtii isaa agarsiisuu qaba jechuunis gaafateeti jira. Dabaluunis hidhamtoonni siyaasaa murtii malee dararamaa jiran jedhe akka hiikaman dhimma nageenya Oromiyaa fi tokkummaa Oromoo irratti abbootiin gadaa fi gaggeessitoonni amantaa akka hojjetan addi bilisummaa Oromoo gaafateeti jira. Gara biraatiin humnoonni cimdoo kaaba Oromiyaatti yaalii haleellaa taasisan jedhan jiraattota irra miidhaa geessisuu ibseeti jira. Kanaanis humnoonni cimdoo bakkoota tokko tokkoon daangaa Oromiyaa cabsanii seenuudhaaf tattaaffii godhaniin lubbuu dabarsanii fi yaalii isaanii waliigalaa ni balaaleeffata jedhe ABO'n. Oromiyaa keessatti humnoonni waloo paartiilee qaama kana dura dhaabbatu akka ijaaramu yaadachiiseeti jira. Addi bilisummaa Oromoo waggoota 30 ol booda siyaasaa Itoophiyaatti deebi'uudhaan filannoo biyyoolessaa bara kana irratti kan hirmaate. Paartichi naannolee 4 fi bulchiinsawwan magaalaa 2 keessatti akka dorgomuuf ibsuus gaazexaan Bariisaa dhaabicha waabeeffachuudhaan gabaaseeti ture. Naannolee kanneen bakka bu'uun teessoo mana marii bakka bu'oota uummataa fi mana maree naannoleef ABO'n kaadhimamtoota 168 dhiyeesse.
Kana keessaa lakkaawwii hamma ammaatti raawwatameen ABO'n magaalaa Finfinnee qofa keessatti barcuma lama kan argate yoo ta'u, mana marii bakka bu'oota uummataa, caffee Oromiyaa, mana marii Dirree Dhawaa, Hararii fi kanneen kana fakkaatanitti barcuma tokkollee hin arganne. Filannoo naannoo Oromiyaa paartiin ejjennoo Itoophiyaa lumuutti jettu qabatee dorgome Izeemaan barcuma teessoo argate, ABO'n barcuma tokko dhabuun raajii uumeeti jira. Ibsa isaan adeemsa filannoo kana irratti komii boordii filannoof dhiyeeffatee akka ture kan eere ABO'n rakkoolee filannoo irratti mudatanii fi komiiwwan qabu karaa seera qabeessaan boordii filannootti iyyatus boordichi iyyannoo isaa kana sirriitti haqaan gaffageenyaan qorateera jedhee akka hin amanne ABO'n ibsa isaatiin eereeti jira. KFO'n filannoo sobaa dabaalee jalaa deebi'ee salphachuurraa obbo Baraaruu Xiinxalaa siyaasaa fi qondaallee olaanaan paartichaa Jawaar Mohaammed dubbate. Jawaar badhaadhinni paartiilee siyaasaa filannoo irratti isaan dabaalaatii fi dirree isaa fi turan itti fayyadamee gatuu hime. KFO'n murtii kanarra kan ga'e lafumaa ka'ee miiraan dhiibamee miti kan jedhe Jawaar qorannoo fi marii yeroo dheeraa sadarkaa jaarmee garagaraatti taasiseen bilcheesseeti jechuudhaan toora feesbuukii isaa irratti barreesse. Filannoon ta'uuf waggaa tokko caalaa yeroo hafuufitti koreen hojii raawwachiiftuu dhimmicha irratti marii murtaa'aa taasisuudhaan marii gadi fageenyaatii fi qorannoon akka gaggeeffamu kallattii kaa'uun kan himan obbo Jawaar. Haaluma kanaan koreen qorannoo tokko dhaabbate haala qabatamaa golee Oromiyaa mara jiru qorateeti jira jedhan. Qorannoo kanarratti hundaa'uudhaan wixinee tarsiimoo electoral strategy for the upcoming Ethiopian general election jiru qophaa'ee koreen hojii raawwachiiftuu bal'inaan irratti akka mari'ate ibsuudhaan falmii yeroo dheeraa fudhatee gaggeeffame ejjennoo paartii kan ta'uu qabu irratti waliif galameeti jira jedhan. Ejjennoon fudhatamee gabaabumatti haalli nageenya Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiru filannoo gaggeessuudhaaf kan hin ayyamne ta'uu kaa'ee jedhan. Haala nageenya filannoo gaggeessuudhaaf dandeessisu uumuuf qaamonni dhimmi ilaallatu waan gochuu qabanis akeekanii turuu fi kanas mootummaa dippiloomaatotaa fi paartiilee hariiroo waliin qabaniif ergamuudha addeesse. Koreen giddugaleessaa guutuu Oromiyaa irraa walitti dhufan haalli qabatamaa biyyattii filannoo gaggeessuudhaaf akka hin ayyamne jalqabuma irratti kan walii galame ta'uu ibse xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed. Koreen hojii raawwachiiftuu gamaggamii fi ejjennoo paartii qaamota dhimmi ilaalu hubachiisee dhimma hirmaachuu fi dhiisuu irratti murtiidhumaa akka fudhatu koreen giddugaleessaa koree hojii raawwachiiftuudhaaf dirqama kennee addaan galuudha ibse. Koreen hojii raawwachiiftuu KFO ejjennoo fi kallattii koreen giddugaleessaa kaa'een ammas qaamota mootummaatii fi warra dhimmi ilaallatu birootis beeksisuudha hime. Paartiileen hariiroo hojii waliin qaban kanneen akka Madirak Kawkas mari'achiise. Paartiilee takkaa lama malee irra jireessisanii ejjennoo KFO fudhachuudha ibse. KFO'n xiinxalaa fi murtii bilchaataa akka kanaan gonfameen qodaa itti fayyadamanii koositti gatanii biraa deeman ta'urraa of baraare jedhe Jawaar Mohaammed. Paartiin filannoo Itoophiyaa irratti barcuma argatee ture mana marii kan hin seenne ta'uu beeksise. Filannichi irra dibaa fi rakkoo biyyattii kan daran ammeessu jedhe paartiin kun teessoo torba kan mo'atee Tibibbir Itoophiyaa Andannet mana maree akka hin seenne ibseeti jira. Gamtaan paartiilee siyaasaa shanii kan ta'e paartiin siyaasaa Tibibbir Itoophiyaa Andannet filannoo waliigalaa torbaffaa teessoowwan argate akka hin fudhanne BBC'tti hime. Gamtichi haal dureewwan asiin dura dhiyeesse kan guutaman yoo ta'e mana maree seenuu ilaalchisee kan itti ilaaluu danda'u ta'uu deeme. Gamtaan kun irra deddeebiidhaan haal dureewwan guutamuu qaban akka hin guutamin ibsa baasaa kan ture yoo ta'u, sababa kanaanis filannoorraa akka of baasu ibsaati ture. Filannoo gaggeeffamee guyyoota lama booda mo'atus mana marii akka hin seenne ibseeti jira. Waxabajjii 21 bara 2026 boordiin filannoo Itoophiyaa bu'aa filannoo waliigalaa kan ibse yoo ta'u, paartiin Tibibbir Itoophiyaa Andannet teessoo mana marii bakka bu'oota uummata lamaa fi manneen maree naannolee 5 mo'ateeti jira. Gamtichi kaadhimamtoota 1,032 dhiyeessuudhaan paartii badhaadhinaa fi Izeemaatti aanee kaadhimamtoota baay'ee dhiyeessuudhaan sadaffaa irratti argama. Finfinnee naannoo Amaaraatii fi giddugaleessa Itoophiyaatti walumagalatti teessoowwan torba kan mo'ate gamtaan paartiilee kun filannicha balaaleeffachuudhaan ejjennoo isaa akka cimse itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa paartichaa obbo Geetinnat Warquu BBC'tti himan.
Filannichi waan irra keessaa jechuudhaan rakkoo biyya keenyaa hamaarraa gara baay'ee hamaatti geessuu malee dimokiraasii hin barsiisu jechuudhaan busheesse. Gamtichi sababoota nagaa fi tasgabbii dhabuu akkasumas dirreen siyaasaa dhiphatee akka sababaatti kaase. Maallaqa filannoof sassaabeen mana harka qalleeyyii ijaaraa jira jee paartiin badhaadhinaa damee naannoo Hararii. Waggaatti manneen hiyyeessaa kumaan lakkaa'aman kaartaa dhoowwatee kan diigu naannichi manneen 10 ijaaruudhaan pirooppaagaandaaf fayyadamaa jira jiraattonni. Naannoon Hararii duula ijaarsa tola ooltummaa manneen harka qalleeyyii jetteen har'a wayita jalqabdeetti. Pirezidaantiin naannichaa Ordiin Badirii hojii tola ooltummaa kan hojjennu maallaqa filannoon raawwachiisuudhaaf walitti sassaabneen kan ja'an. Pirezidaantichi maallaqni kun eessaa akka sassaabame ibsuu baatanis filannoon dura hojjettoota mootummaa jireenyitti qaala'ee ture irraa mindaa isaanii dhibbeentaa dhibba dirqamaan guuruun ni yaadatama. Naannoon Hararii yeroo gannaa manneen harka qalleeyyii 10 hamma 20 ta'an ijaaruudhaan yookaan haaromsuudhaan pirooppaagaandaaf kan itti fayyadamaa jiran yoo ta'u, waggaatti manneen 1000 caalaa maqaa ijaarsa seeraan alaajuu itti maxxansanii kan diigamu ta'u jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhaabamne barbaadan Oromiyaa Viijin Miidiyaatti himan. Naannichatti aanaalee akka Soofii, Haakim, Shankoor, Jinneelaa, Abookarii fi Aminuuritti koree manneen hiyyeessaa diiguu ijaaruudhaan kan sossa'an yoo ta'u, poolisii hayyama ijaarsaa fi kaartaa dhoowwuu baasee qonnaan bultoota lafa isaarraa buqqaasuudhaaf hojjetamaa akka jiru ibsameeti jira. Naannoo Hararii aanaa Aminuuritti jiraattonni Araddaa Duwwaa takkaa naannoo mana barumsa Awabdaalitti argaman qabeenya isaanii irraa boortaan akka buqqa'an mootummaan naannichaa itti murteessee murtiin mootummaa kun mana murtii oli jibbaataatiin akka kufu taasisuus mootummaan naannichaa afaan qawweetiin jiraattota buqqaasaa akka jiru OMN asiin dura gabaaseeti ture. Filannoo dabreen boodatti duula uummata qabeenyarraa buqqaasuu kanaan poolisiin naannichaa tarkaanfii humnaa fudhateen dargaggoota baay'ee dhukaasee ajjeesuu kan himan jiraattonni ammas duula biraa gaggeessuudhaaf yaadaa jiran jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiti jiran. Oduulee maddeen alaarraa argannetti cicceera. Ministeerri muummee Ingilaand Keir Starmer hojii gad lakkisan. Dhimmi Epstein, Iraanii fi Taylor Swift rakkoolee akka muummichi ministeeraa UK aangoo gadhiisaniif sababa ta'edha jedhame. Muummeen ministeeraa United Kingdom Keir Starmer seenaa filannoo biyyattii keessatti sagalee guddaan erga injifatee waggaa 2 osoo hin guutin paartii isaatiin dhiibamee aangoorraa bu'e. Wayita jeequmsi siyaasaa biyyattii mudatetti aangoo kan qabate Starmer bulchiinsa tasgabbaawaa fi waadaa isaa mirkaneessuu jirra oolchuudhaaf waadaa seeneetti ture. Garuu fudhatamummaan isaa saffisaan gad bu'e. Filannoo caamsaa dabree Ingilaand, Iskootilaandii fi Weelsi keessatti gaggeeffame irratti sagalee argateen deeggarsi inni qabu erga gad bu'een booda dhiibbaa irratti hammaateen aangoorraa ka'uuf dirqame. Hoggansa Leebar Paartiin hin gadhiisa jedhe Starmer osoo paarlaamaan biyyattii fulbaana dhufu hojiitti hin deebiin dura hoggansa bakka isaa bu'uuf sagantaan yeroo akka mijatuu fi akka deeggarus ibseeti jira. Starmer aangoo gadhiisuu ibsuun dura wayita hogganaa Leebar Paartii ta'u paartichi rakkoo siyaasaa, dinagdee fi xiinsammuu keessa galuu ibseeti jira. Starmer wayita filannoo injifateetti haasotaa ishee keessatti rakkoo siyaasaa furuudhaan biyyattii keessatti haaromsa gad fagoo fiduudhaaf waadaa seeneetti ture. Haa ta'u malee qaala'insi jireenyaa dabaluun hariiroon US waliin rakkoo keessa galuu fi paartii isaa keessatti wal qocoluun hammaachuun ministeerri muummee kun akka yaadetti akka hin deemne taasiseeti jira. Dhimmoota ijoon akka ministeerri muummee UK Keir Starmer aangoo gadhiisisuu dhiibbaa uuman keessaa rakkoon dinagdee, rakkoon godaantota seeraan alaatii fi dhimmi Epstein isa tokko jedhameeti jira. Iraan qoqqobbiin boba'aa irra ture irraa ka'uu beeksiste. Ministeerri haajaa alaa Iraan Abbaas Araghchi daldala alaa boba'aa fi peetirookeemikaala irratti dhoorkaan ture kaafamuu dubbataniiti jira. Oduu gama biraatiin waraanni Israa'el Libaanos bakkeewwan muraasa keessaa bahuu fi
waliigaltee US Iran hordofee Israa'el waraanasii Liibaanos bakkeewwan muraasa keessaa baasuuf jechuudhaan miidiyaan Israa'el Haaretz gabaase. Akka gabaasa kanaatti Israa'el fi Liibaanos torbee dhufu wal arguudhaan akkaataa itti Israa'el bakkeewwan muraasa keessaa baatu irratti ni mari'atu. Israa'el guutummaan Liibaanos keessaa akka hin baane haleellaa Hizbollaa irraa of ittisuudhaaf jecha naannoo nageenyaa yookaan security zone hundeessuun akka turtu beeksisteeti jirti. Haa ta'u malee bakkeewwan muraasa keessaa yoo baatu bakka baatu sanis humna waraana Libaanositti kennuun akka baatus ibsameeti jira. Iraan waliigaltee US waliin taasisteen Israa'el Libaanos keessatti haleellaa geggeessitu akka dhaabdu gaafachuurraa kan ka'e US itti waliigalteeti jirti. Israa'el guutummaan Libaanos keessaa akka baatus Iraan gaafataati jirti. Israa'el immoo waraana ishee akka hin baasne ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun irra deebiidhaan ibsan. US fi Iraan waliigaltee wal hubannoo erga waliif mallatteessaniin asitti guyyaa kaleessaa Switzerlanditti marii taasisaniin Libaanos keessatti lolli maricha danqu kamuu akka hin gaggeeffamne waliigalaniiti jiru jechuudhaan BBCtu gabaase. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduun Oromiyaa Vision Media irraa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Chaanaala keenya like, subscribe, share godhuudhaan nu cinaa dhaabbachaa jecha nageetti dhaammanna.